Akkam jirtu daawwattoota keenya viidiyoo ammaa waa'ee airdrop irratti hojjechuu isinis baay'een keessan kan isin galles ta'uu danda'a ifachuu hin dandeettu. Egaa airdrop keessattuu namni nootkoinii hojjenne sobaa birrii mayyuu kafaluu jechuu keessanii jirta. Dhugaa keessan yaa wanta tokko daldanii wanta tokko yoo kifiyyaatti dhabdanii gizee keessan gubuu isiniif fakkaata. Akkasuma isiniif fakkaatus danda'a. Egaa amma airdropiin nootkoinitti aaneetiin dhufe jedheetiin hedduu hojjedhee jira. Nootkoinitti aaneetiin dhufe jechuun nootkoinii koominiitii nootkoinii irra akka gadhiifame airdropii dook jedhamu hedduun keessanii beektu. Hedduun keessanis akkasuma hojjetaa jirtu. Airdropiin kun baay'ee airdropii abdii guddaatti kennamee eegamaa jiru. Kan hojjennes airdropii taaptaabii hin qabne taaskii fi wantoota irra jiran qofa hojjechuudhaan akkasumas telegiraama keessaan waggaa itti banattan fakkeenyaaf kiyya eega telegiraama banadhee waggaa 4 haala kanaan waggaa laaleetiidhaan telegiraama nu kennu jechaadha. Telegiraama kana airdropii kana keessa seenuudhaan taaskota keessa jiru kanneen taaskota kanneen haala qallaaliidhaan hojjechuudhaan koinii isaa bichaa sabasabdaniitumaan koinii isaa taabii homaa akka kaabanii amma akka hamistarii baay'ee tokko nama ajaa'iba mistarii takka kaayii sabasabaadha takka abchar ara inni baay'ee tokko isinii abdii kutachiisu jira. Akkasuma hamstariin kana hedduun keessanii abdii kutachuudhaan dhiistu jirti. Anis kan isin deeggaru doogii kana hedduun keessan kan jammarres akka jammartan akka eegaltan isinii deeggara. Isas keessas wantoonni isin darbe tokko hin jiru. Amma taaskota hojjedhe kanneen hunda isaa hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Telegiraamni keessan yoo hagana seene isinis amma 52 hojjedhe hagana kana hojjechuu hin dandeettu jechaadha. Deeliidhaan isinii kenna. Deeliidhaan hagana 22 hojjedhe istoorii irra kaa'achuudhaan 1000 isinii kenna. Achirrattis maqaa keessa irratti illee edit gootaniiti adii bum jettaniiti lafii dabaluudhaan 2500 isinii kenna. Akkasuma konneektii waaleetii adda addaa keessaa konneektii godhuudhaan telegiraama isaanii jooyin gochuudhaan sanis raanis nama 5 invite godhuudhaan 20,000 isinii kenna jechaadha. Nama 5 invite yoo gootan taaskota kanneen hojjettanii hamma danda'ameen asirratti doogii keessan sabasabuu dandeettu jechaadha. Doogii kana immoo Agoostii 14tti karaa tookeniitiin jijjiiramee guyyaa itti liistii ta'u Agoostii 14 jedhamee jira. Achi booda immoo guyyaa itti gurguramu akkamitti haala kamiin akka gurguramu koominiitii isaanii irratti ni ibsu. Isinirraa wanti eegamu kanneen istaartii gootaniitiin hanga danda'ame koinii kanneen sabasabuudhaan ammas booda waaleetii keessanii konneektii gochuudha. Waaleetii keessan konneektii yoo gootanis as bira 1000 isinii kenna aktiiviidha. Kanneen gochuun dagatinaa isin jedha akka isin darbine namoota hiriyoota keessanii fi sheer gochuudhaan guyyaa tokkotu hafa waan ta'eef hadha Agoostiin 12 haadhi 12 hadhuma irratti guyyaa irratti 13 ni guuta. Agoostii guyyaa tokko hafa waan ta'eef guyyaa tokko kanatti bihaansa hamma danda'ame taaskii hojjechuudhaan invaayitii kana gochuudhaan 20,000 invaayitii nama 5 irraan argattu. Kan hamma danda'ameen akka isin darbine hojjedhaadha. Sanirraanis wanta haarawaa wanta jiru waa'ee airdropii irratti airdropii baay'ee keessan hifachuu waan jirtuuf kanaan baay'ee isin gammachiisa yaada. Akkasuma barsdee telegiraamaa walitti qabsiisnee haappii isin goonaa jedhaniitiin haasaa turanii doogiidhaan. Hedduun keessan isin darbeetiin akka isin hin qoccaane doogii hojjedhaa isiniin jedha turtii gaarii.